Ashame kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii oduu keenya guyyaa irraa isin dhaggeessifna. Oduu waliin hangiftii sharafii hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turtii gaarii. Hagaya 28/2022 waboon zoonii kibbaa humna addaa Cibraa Soddonbooruutti tarkaanfii humna mootummaa Biltsiginnaa irratti fudhateen injifannoo argachuu ibse. Fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e waboon zoonii kibbaa humni addaa Cibraa Soddonbooruu hagaya 28/2022 barii barraaqa irraa kaasee koonya bahaa ona gumii Eldalloon magaalaa Bulbuliif malkaa gubaa jidduu ardaa onaa booree waaqoo jedhamutti haleellaa tasaa humna wanbadee PP kanneen magaalaa Nagellee Booranaa irraa konkolaataa Isuuzii 8 patroolii 4 fi oraalii 2 gara malkaa gubaatti imalaa jirtutti haxxee hidhuun ganama sa'aatii 1 irraa hanga sa'aatii 4 walakkaa impaayera Itoophiyaatti baneen humna wanbadee PP'n bobbaaftee bobbaa guutuu dhabamsiisuun konkolaataa 14 fi meeshaalee waraanaa gurguddoo hanga xixiqqoo irraa booji'uun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseeti jira. Akka kanaan lola kana irratti irreef abdiin sabaa waboon humna waraanaa impaayerichaa namoota 68 du'aan yoo adabe biyyeetti dabaluun kanneen 80 ol ta'an madoo dandammii hin qabneef affeeruun hojiin ala taasisee jira. Lola kana irratti gama meeshaalee waraanaa kanneen waboon booji'aniin dishqaa 1 fi konkolaataa 14 kilaashii AKM 34 hidhannoo guutuu wajjin hidhannoo mudhii 34 rasaasa dishqaa 850 rasaasa bireenaa 1000 fi 200 fi rasaasa kilaashii AKM 4987 boombii harkaa garaagaraa bilbiloota qunnamtii garaagaraa dookumentii mooraa diina garaagaraa uffata waraanaa fi meeshaalee biroo xixiqqoo hedduu dabalatee irraa hiikkachuun hidhattoota PP daaressee injifannoolee cululuqoo saboota cunqurfamoo mataa ol qabachiisanii fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo amma daboomsan galmeessee ooleera. Waboo zoonii kibbaa humna addaa Cibraa Soddonbooruutiin ammoo kan ga'umsa hagam akka qabu diinatti agarsiise yoo ta'u lola shaakalaa kan wareegamaaf madoo kamiyyuu osoo hin keessummeessin waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa tarkaanfii irratti fudhateen salphisee jira. Uummata Oromoo irratti ammoo kan abdii bilisummaa dabalee itti horee hawwii hiree murteeffannaaf qaban ijaan arguuf kan itti dabalanii roga hundaan carraaqqii godhan yoo ta'u humnaaf ga'umsa waraanni bilisummaa Oromoo qabu daraan kan itti hubateef ibidda warraaqsaa haaraa taasisuuf yeroo godhaa jirutti fuula kitaabaa warraaqsa itti aanu kan itti saaqqatan ta'uun miira gammachuun guutameen ergaa isaanii keessaaf alaan akka dabarfatan marii irratti uummanni Oromoo tokkummaan ka'ee waraana bilisummaa Oromoo cina hiriiruun warraqee Oromoo cufa golgoleessee kan Biltsiginnaa jedhee of waamu kana ofirraa kuffisee mirga biyyaa abbaa biyyummaa ofii akka mirkaneeffatu gadi jabeessinee hanga bilisummaa uummata Oromoo walabummaan biyya Oromiyaa saboota cunqurfamoo mirkanaa'utti kan itti fufu ta'u ammas irra deddeebinee jabeessinee dhaamna. Oduudhuma wal fakkaatu hagaya 28/2022 godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Biltsiginnaa jidduutti lolli bakka garaagaraatti gaggeeffameera jedhan maddeen keenya. Halkan edaa irraa eegalee waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii naannichatti gaggeessuuf kaartaa isaa sirreeffataa tureera. Godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu magaalaa Haroo dabalatee dhukaasni akka cabbii roobaa ture har'a ganama subii lola aanichaa bakka hedduutti gaggeeffameen waraanni mootummaa aarsaa guddaa baasee jira. Kaambiiwwan waraana federaalaa dabalatee honi poolisii waraana bilisummaa Oromoon marfamee wal harkaa fuudhame humni dhala namootaaf naatoo tokko hin qabne ijaajjiitti waan hojii isaa argateeti jira. Opereeshinii wal fakkaataan sa'aatii 3 hin caalleen magaalaa Haroo dabalatee gandoonni hedduun raafaman. Caasaan sirnichaa Biltsiginnaa kan raasaa wal fakkaataa sa'aatii 3 hin caalleen magaalaa Haroo dabalatee gandoonni hedduun raafaman. Caasaan sirnichaa Biltsiginnaa kan rasaasa dura dhaabbatee waraana bilisummaa Oromootiin injifannoo argatee jira. Zoonii giddugala akkasumas waboon zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii iddoo garaagaraatti humna diinaa irratti fudhateen injifannoo argatee jira. Humna diina kaambii magaalaa Kalkarreessaa irraa gara Hincinnii konkolaataan fiigaa turtee paatroolii 2 guutummaatti daaressuun
15 ajjeesee 10 madeessuun qawwee BKM tokkoo fi AKM 10 kaaznaa 30 rasaasa 2000 waliin irraa hiikee qabsoof galii godhee jira. Godina addaa sulultaa magaalaa Darbaa seenuun minishoota kaambii diinaa eegaa turte kilaashii 10 waliin dhuunfatee jira. Aanaa Darraatti minishootaa fi humna addaa wal maktee mana uummataa gubuuf deemtuu irratti tarkaanfii fudhateeti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii oduun keenya guyyaa har'aa kan amma yoonaatti turanii sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii.